Said ammas dogongora guddaarra jira jechuudha. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota akkam jirtu nagaa jirtu daawwattoota keenyaa bakkuma jirtanitti nagaan keessan fayyaan keessan haa baay'atu jedhee akkuma beekamutti Sumayyaan viidiyoo galaksitee jirti waan isin haasoftu immoo wanta ajaa'iba haasofti haga xumuraan hojii tura maal haasofte kan jedhu kan isiniif himu ta'a jechuudha. Maal haasoftee mee awwala viidiyoo laalla. ዛሬ እንግዲህ ስንፈልጋት ስናሳድዳት የነበረችው ልጅ ተገኝታለች ማለት ነው። እንግዲህ እኔም ቪዲዮ የተወሰነ ቀርጬ ነበር ማለት ነው። ሳይድም እንዳያችሁት ከልጅቷ ጋር ተገናኝቷል ማለት ነው። እኔም ደግሞ የዛን ቀን ዓለም ጋር ተገናኝቼ ነበር ማለት ነው። ከዓለም ጋር ተገናኝቼ እንደዚሁም ደግሞ ከዚህኛው እዛው ዋናው ቤት ያለችው ጋርም ሄጄ ነበር። የዛን ቀን እውነት ለመናገር ከሆነ አዳማ ነበርኩ ማለት ነው። ወደዚህ ያልተመለስኩም ነበር። ግን አቶ ሳይድም አልመጣም ነበር ማለት ነው። ያው ቤት አይደለም በርግጥ ያደርኩት። ግን እስኪ ለማንኛውም እስኪ ቪዲዮውን እንየው እስኪ። ምክንያቱም እኔ ለልጅቷ መልእክት አለኝ። ለልጅቷ ብቻ ሳይሆን ሰው የሚፈርደውም ነገር ስላለ አሁን እዚህ ጋር ማለት ነው። እንደ ሰው ልጅቷ ጤነኛ አትመስለኝም። እኔ በነገራችን ላይ ወሆዴ ነው ቂጤን ተወግቻ ያለችው ጭንቅላቷ መስለኝ ተወጋችሁ። አንቺ ለምን ገጠር መተሽ ተደብቀሽ ቁጭ አልሽ? እኔማ ሚስትህ ባለቤትህ ሚዲያ ላይ ያን ነገር ካወራች ጀምሮ ባለቤቴ በጣም እያሰቃየኝ ነበር እና አሁን ከገባሁም እዚህ አንተንም ሆነ ማንንም ሰው ማውራት አልፈልግም ነበር። እኔ በአንተ ምክንያት ስንት ነገር እንደተሰቃየው ባለቤቴ በቢላ ቂጤን ወቅቶኝ በአንተ ሰበብ ተሰቃይቼ ስንት ስሮኝ እኔማ ያልሆንኩት ነገር የለም። ግን አሁን ማንንም ሰው ማውራት አልፈልግም ብዬ ነበር። አሁን ራሱ እንዴት እንዳገኘኝ እስኪ አንቺ እንትን በይ። ስምሽ ሳገቢ ሳታለቅሽ ንጋውሪ አታልቅሽ። ከታሰርኩ አመት ሊሞላኝ ስል ነው የወጣሁት ሳይፈረድብኝ እንዲሁ እንደንገት ስወጣ ከዛ በባህር መንገድ ነው የመጣሁት። ለምን አድርጊ ብሎ akka kiyyatti jechuudha. Akka kiyyatti su'attiin soba hasaa jiran ilmillee ka Said natti fakkaate akka kiyyatti jechuudha. Maaliif waan isiin haasoftu jechuudha. Soba akkanatti yoo haasoftullee itti beekama waan soba haasoftu fakkaata. Maaliif waan isiin haasoftu Said wajjin rakkoo guddaa akka qaban fakkinni maaliif deeme achitti argatee bubbulee deebi'ee wanta baay'ee achitti sirreesse akka kiyyatti akkas godhaa jiraa jechuudha. Maaliif Said Sumayyaa mucattii wajjin waliin dubbatanii Said fi mucattiin waliin dubbatanii iccitiin akka hin baane godhee jiraa akka kiyyatti. Maaliif iccitiin sun yoo ba'e Sumayyaan illee hin araaramtu. Maaliif kijibarra jiraa jedheeti. Akka isiin kijibdutti waliin haasa'anii waan haasa'annatti fakkaate. Akka kiyyatti garuu maaliif mucattiin maal jette? Na waraanee jette. Mirgaa moo bitaan waraane? Mirgaan immoo bitaa maal haasawallee wannoonaan jedhee hudduu na waraanee jedhaa haasofte osoo waan tokko hin saalfatin. Mucaan ilmi jechuudha. Ka Said yoon ta'in, ka isaa yoon ta'in, ka jaarsa isii yoon ta'in, ka eenyu ta'aare. Saidillee akka inni jedhutti hospitaala si geessee waan jaarsa kiyya jaartii tiyya jedhee akka ati wanta jirtutti baatu san waan godhee isiin kana amantee kanaaf akkana jettee haasofti ilmi keetii jetti. Mucattiin illee afaan irraa darbee jechuudha. Keeti mucaan jedhu dhorgee malee akka dubbii isitti mucaan ka Said natti fakkaate. Kanammoo waan tokko rakkoo akka hin qabne Sumayyaan dubbattee jirti. Ilmillee kee yoo ta'e rakkoo hin qabu garuu beekuu barbaadaa jetti. Akka Sumayyaan dubbatteetti immoo osoo jaarsa lammaffaa nikaarraa nikaa nama wajji raftee akkana dubbattaa jedhaa jirti. Said illee isii wajjin nikaa godhatee nikaarra nikaa godhattee ilmi keeti jedhaa jirti. Amma Said akkamitti amansiisuu danda'a? Said akkamitti amansiisuu danda'a? Amma akka inni asatti Adaamaatti eegee ture garuu isallee arguu barbaadee achi deemee bulee dhufee baadiyyaa deemee jette Sumayyaan illee arguu barbaaddee awwala jechuudha. Balbalinaan kana barbaaddee isiin
eeggattee mucattii bira deemtee mucattii kaballaan dhufte jechuudha. Morma isii gad deebiste. Jaartii lammaffaa mana Sa'iid deemtee mucattii ariitee mucattiin immoo akka wannoo miti akka ayyuu miti namarraa kaatee hin baatu. Namarraa kaatee hin baatu qaruu teedhaatuun immoo fagaattee namarraa fagaattee waan isin barbaaddu godhaa barbaaddi jechuudha. Kanaaf wanta jiru kijiba guddaa jira. Isaan jidduutti jechuudha. Diraama ajaa'iba akka jiru natti fakkaate. Hin gowwamina. Ilmillee ka Sa'iid natti fakkaata. Malee yoo ka Sa'iid hin ta'in achi deemee maal haasan maal waliin haasayanii akkanatti viidiyoo osoo isiin hin argin ka garaa isii haasofsisee wanta jiru akkanatti haasofti. Mucaan ilmillee ka isaa miti. DNA addaan baasnaa jettee yoo gaafatu addaan baasnaa jedhee yoo gaafatu jaarsi jechuudha. Isiin diddee maaliif diddee waan diddee keessi isii hin jiraa jechuudha. Ilmi ka Sa'idillee yoon ta'in ka isillee yoon ka jaarsa isillee yoon ta'in ka'ennu ilmi ka'ennu nama sadaffaan hin jiraa jechuudha. Rakkoo guddaa Sumayyaa dogongora Sumayyaadhaan wanta baay'ee natti uumame jettee Sumayyaa arrabsite. Garuu Sumayyaan waan hin taane hin dubbanne. Ani addaan baastee akka na beeksisu hin barbaadaa. Ilmi keeti moo keetii miti. Ilmi keeti moo keetii miti kan jedhu san addaan baasee akka na beeksisu barbaadaa. Akkana dubbadhee malee maal dubbadhe? Nama na arrabsine siifillee na arrabsine garuu amma na arrabsite. Dubbii akkanatti dubbannaan immoo hudduu miti nama saalfachiisa. Hudduu miti waan biraa irratti si waraanuu qabaa silaa jettee dubbatti Sumayyaan. Maaliif kijibdee mucattiin kijibaa jirti? Dhugaa dubbachaa hin jirtu. Akka kiyyatti Sa'idillee kana keessa hin jiraa jedhee yaada. Akka kiyyatti kana isiin hoo maal jettan? Maaliif dubbiin kun baay'ee bal'atee jira. Eenyutu bal'isee? Mucattii tanatu bal'ise. Sooba isiitu in soobdee malee dhugaa osoo dubbatte. Ilmi maal jedhe Sa'id yoo viidiyoo laaltan Sa'id maal jedhe? Ilmillee ka jaarsa kee akka hin taane itti himteere jennaan ani itti himne kunoo ammas viidiyoo hin laala mucaan murteessadhu amma qurxii kee beekadhu ilmi kee miti. Keennu akka ta'e kanallee beekuu qabda akka kiyyatti jechuudha. Ilmi ka jaarsa nikaadhaan fudhattee ilmi kee yoon ta'in ka Sa'id yoon ta'in keennu ta'uu danda'a. Ka isii qofa ilmi keeti ilmi ka Sa'idillee yoon ta'in ka jaarsa isiillee yoon ta'in ka isii qofa jechuudha. Ka isii qofa. Eessaa fiddeeree isiin? Mallaqa baastee fiddee ilma jechuudha. Eessaa fiddee ilma kee? Ilmi kee nuti ishee nutti himi kaa. Ka Sa'idillee yoon ta'in ka Sa'idillee yoon ta'in keellee yoon ta'in mallaqaan bittee eessaa fiddee? Akka lukkuu qilleensadhaan argatte. Mee kana nutti himi. Maaliif kijibda mucattii maaliif arrabsita? Sumayyaa maaliif arrabsita? Maal goote Sumayyaan? Indee waan tokko rakkoo sitti hin kaasne dogongora isiidhaan immoo waan tokko sitti hin uumamne. Maal akka kiyyatti dogongora ka qabdu si kunoo dhugallee dubbatte ati. Kunoo baatee dhugaa dubbatte. Itti himtee jennaan Sa'id si gaafannaan ani ittiin himne maal jedhee isaaf itti hima? Indee maarree ani si qarqaaruuf hospitaalatti akkanatti si qarqaaruuf si fudhadhee akkana si godhe manaaman jennaa jedhee haasofnaan maaliif calliste? Hin dubbattu wanta jiru badhu. Indee hin jettuun waliin haasoftanii hin ta'a jedhee yaadaa akka kiyyatti waliin haasoftanii wanta jiru si dhoysuuf dhoksee akka addaan baane Sumayyaa kijibuuf natti fakkaata. Sumayyaa kijibuuf soobuuf. Sumayyaan immoo ilaalaal. Durummaa isii ilaala. Sumayyaan wanta gooti Sa'id deemnaan mana isaa deemtee Hawwaa jedhamtu akkanatti ol kaastee gad deebiste. Akkanatti fincaan fincoofsiste jechuudha. Sumayyaan hin dandeetti. የመን ውስጥ ሴት ይዞ መሄድ ሴት የምትወልድ ሴት እህቱ ካልሆነች ሚስቱ ካልሆነች ምን ናት ተብሎ ይጠየቃል። ምን ናት ብለህ ነው ልታዋልዳት የቻልከው? ስለዚህ ከኒካል ኒካለሽ ማለት ነው እንጂ
አንቺ ኒካ አስረሻል ማለት ነው ከሰይድ ጋር ራሱ አኡዝ ቢላሂ ምን ሸይጣን ረጅም kabajamtootaa fi jaalatamtoota Sayid ammas dogongora guddaarra jira jechuudha. Dogongora guddaa Sumayyaan hin jaalatti isa argachuu barbaaddi wajjin jiraachuu barbaaddi garuu ammas Sayid dogongora guddaa dogongoraa jira. Koomeentii naa barreessaa nagaa naaf ta'a.